Du'a jaalalleessaa shamarree Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru artiist Andu'aalem Gosaa har'a bitootessa 29 yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamaan Andu'aalem Gosaa har'a ganama abukaatoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha Ramaddii Araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 12 dhaddacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabee mana murtiitti dhiyeessee jira. Oolmaa dhaddacha har'aa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 galaan ragaa namoota 28 walitti qabu beeksisee jira. Akkasumas mana jireenyaa Qananii Addunyaatti qorannoo jibbaa lafarraa afamuu irratti taasifame dabalatee sammuddaa adda addaa fudhachuu qorannoo forensikiitiif poolisii federaalaatti ergamuu fi bu'aan qorannoo kanaa garuu hanga ammaatti akka hin qaqqabne ibsee jira. Gama biraatiin abukaatoon Andu'aalem Gosaa poolisiin amma sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuun isaa fudhatama hin qabu shakkamaan mirga wabii eeggamuu fi qaba jechuun falmee jira. Abukaatoon shakkamaa yaadonnoo diyaarii shamarree Qananii Addunyaa harka qabaachuu eeruun achi irrattis Qananiin yeroo hedduuf of ajjeesuuf qoricha humnaa ol fudhachuun akka turte hubachuun mana murtiitti ibsee jira. Kanaanis sababni du'a ishee kanumaan kan wal qabatu akka ta'ellee falmee jira abukaatoon isaa. Manni murtii gama isaatiin falmii gama lamaan erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeessee fi gaafileen gama lachuu dhiyaateen qoratee murtoo laachuuf boru bitootessa 30 ganama ሰዓት 3 beellama kennameefii jira. ዛሬ ፍርድ ቤት ለአራተኛ ጊዜ አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ከቀነኒ አሟሟት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበር። ፖሊስም የምርመራ ውጤቶቹ አልደረሱኝም በማለት 14 ቀን ተጨማሪ ጠየቀ ሲሆን አንዱዓለም ጠበቃ በበኩሉም የቀነኒ ዲያሪ እሱ ጋር እንዳለ ጠቅሶም ቀነኒ ራሷን ለማጥፋት በተደጋጋሚ መድኃኒት ወስዳ እንደነበር ተጽፎ አግኝቼበታለሁ ብሏል። ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ መፈቀድ የለበትም፣ አንዱዓለም የዋስ መብቱ ሊጠበቅለት ይገባል ብሎም ተከራክሯል። ታዲያ በተጨማሪም ከስር ወጥቶ ሙዚቃ ስራውን ለፋሲካ ያቅርብ የሚለው የዩቲዩብ ዘገባም የተሳሳተ ነው ሊታረም ይገባል ያለ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የሁለቱን ክርክር ከሰማ በኋላ ክርክሩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ማክሰኞ ተጨማሪ ቀጠሮ መስጠቱን ሰምተዋል። አሳባታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ተመረጆች ለማግኘት ደግሞ የፕላስ ምልክቱን እየጫናችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በቀነኒ አዱኛ ሞት ላይ ዛሬ ቀጠሮ የነበረ ሲሆን በአራዳ ምድብ ችሎት ዛሬ በነበረው ችሎት ላይ የፖሊስ ምርመራ ውጤት ይጠበቅ የነበረ ሲሆን ፖሊስ የምርመራ ውጤቱ አሁንም አልደረሱኝም በማለት 14 ቀን ተጨማሪ ቀናትን ጠይቋል። የአንዱዓለም ጠበቃ በበኩሉ የቀነኒ ዲያሪ እሱ ጋር እንዳለ ጠቅሶ ቀነኒ ራሷን ለማጥፋት በተደጋጋሚ መድኃኒት ወስዳ እንደነበር ተጽፎ አግኝቻለሁ ብሏል። ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ መፈቀድ የለበትም፣ አንዱዓለም የዋስ መብቱ ሊጠበቅለት ይገባል ብሎ ተከራክሯል። በተጨማሪ ከእስር ወጥቶ የሙዚቃ ስራውን ለፋሲካ ያቀርብ የሚለው የዩቲዩብ ዘገባ የተሳሳተ ነው፣ ሊታረም ይገባልን ብሏል ጠበቃው። ፍርድ ቤት የሁለቱን ክርክር ከሰማ በኋላ የክርክሩን ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ማክሰኞ ጠዋት ቀጠሮ ሰጥቷል። እውነቷ እስከሚወጣ ድረስ ከጎኔ እንድትቆሙልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥ በውጭ ያላችሁ እንድታግዙኝ እለምናለሁ፣ እጠይቃለሁ። የፍትህ ጥያቄ አረቦችም እየጠየቁ ይገኛሉ። እኒ አዶና ዓረፈት ዚያ ኢትዮጵያ ወቲክቶከር ፍትህ ለቀነኒ አዱኛ ብሎ ይህ አረብ በለቀቀው ቪዲዮ እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ተመልክተውታል፣ ላይክ አድርገውታል። እስመ አንዱዓለም ጎሳ ወተዘወጀት የቀነኒ ጉዳይ ከሀገር አልፎ ዓለም አቀፍ ጉዳይ እየሆነ መጥቷል። እናንተም ይህን ቪዲዮ ሪፖስት፣ ሼር በማድረግ ለቀነኒ ፍትህ እንድታገኝ አድርጉ። du'a jaalalleessaa Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru artiist Andu'aalem Gosaa har'as yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaatee jira. Poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kanaan dura kennameef keessatti ragaa namoota 15 walitti qabuu fi bu'aa qorannoo hafan hanga argamutti guyyoota dabalataa akka kennamuufis gaafatee jira. Abukaattoon Andu'aalem gama isaatiin Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf yaaluu ishee yaadannoo barreessite irraa hubadheera jechuunis falmee jira. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabu mallattoo iddoo tuquun dagatina.